yaa jarana waaqni hin jiru ko ummanni kun erga waggaa meeqatii hinuma iyya inuma du'a inuma qalama inuma babaa'e ibidda morma muranii feerrotti fe'an ibiddaan guban jiraa awwaalan jiraa fannisan maali waan hin taane qabadhu ummanni kun waaqni hin jiru ko ani waaqni hin jira jedhan malee waaqni hin jiru eeshi yoo jiraate waaqni kun ummata kana maan ilaalle umma isaatii miti maa oromoos waaqumatu dhuume miti maan ilaalle waaqni kun silaa hoo seera ta'e seerri hin jiru odoo seerri jiraate waggaa meeqati hinuma iyyama seerri ummata abaarsu itti jiraa bakkuma geette bakkuma geette xiqqaadhu reeffi kan kee kabajaa argatin jiraan kee kabajaa hin argatin nama akkasii eenyu abaara weettu jiramu maali garuu nuun kun ummanni keenya kun maal ta'e garuu maal balleessine laata diliin uummata kaawwanirraa adda qabnu maalidha laata rakkinni hona majjabaatte jechuudha waan hin jiraaf hin jiru nama wallaalchisti rabbiin jira ammallee borus jiraataadha garuu akka namaatii miti nu rabbi irraa abdii muru namarraa abdii murannee jirra malee abadan rabbi irraa abdii muru tumsiisaa xiqqoodha tumsiisaa dhiyoodha osoo manuu akkana nu dakkana ufti jennee fagoo laallu gaafa tokko nu tumsa ani kana ajaa'ibe barbe gaafa intalli daa'imni waggaa 7 naannoo warra Amaaraatitti uummata saree sanii bira wareegamtee jechuudha gudeedamtee ajjeefamte xiqqaa guddaa iyye miidiyaa kanarra namni miidiyaan qabdu wanni uummanni qabu isaan qofaa miti wallahi uummata keenya irraa iyye uummanni keenya mana banatee irraa iyye ilmoota hanqattiidhaaf jecha dhala sakkattiidhaaf jecha akka hin taane gudeedamtee ajjeefamtee jechuudha garuu ka keenya kana albeerra kaayee akka hoolaa xiqqalu kana nan abbaa kanaa jedheen hin jiru uummata kaawwan irratti yoo duute uummanni kun yoo du'e yoo ajjeefame takka waa ta'e haqa qaba nu yoo duune illee haqa hin qabnu yoo jirru illee haqa hin qabnu biyya namaa keessatti illee haqa hin qabnu biyya keenya keessatti illee biyya abbaa keenyaa keessatti illee haqa hin qabnu nuti maali keenya kun sadarkaan keenya kun sadarkaa uummata keenya sadarkaa kanaan ga'e kun maalidha garuu batiin keenya sun maalidha anu adda balleessinee qabnu namni yoo waa ta'u walqixa birmata saba tokko keessaa yoo waa ta'u saboonni kuuwwan uummanni kuuwwan walqixa hirmaata ilmoo daa'ima takkatti dhabdachee hundi sochoote bakka jiru biyyarraa miidiyaarraa beektota isaanii irraa garuu keenya akka hoolaatti gaafa gatta'amee ciqqalamu jechuudha akka hoolaatti gaqqabanii gaafa qalan akka hoolaa gaafa ayyaanaaf qalanii osoo inni tattaafatu subhaanallah amma kanneen wajjiidhaanii uummata kanneen wajjiidhaa fuuldura yaana jenna uummata nu qalee muka nu fannisa kana wajjiidha amma tokko taana wallahi nu warra dhiigaati dhugaa rabbi uummanni keenya uummanni oromoodha nama dhiigaati sababni isaa osoo obboleessi isaa obboleettii isaa haati isaa abbaa isaa karaa hin taane lubbuu dhabu ku asirra nagaadhaan jiraata osoo ilmoo hiyyeessa waa meeqa taatu gola keessatti kun nyaatee garaa quuffatee bula silaafuyyuu hiyyeessuma gubataa jira hiyyeessumatu akka hin taane ta'aa jira malee uummanni kun nagama qabu warri waa qabu magaalaa keessa baafata yoo baadiyyaadha yaa'iin kee yoo magaalaa keessa kan yaa'iin qabu ammoo biyya biraatti baafata hiyyeessa akka boqqollaatiif gaddamaa jira diinaadhaan ibiddatti qabanii gubaa jira uummata keenya barre akka waan boqqollaa ta'eetitti wadda osoo inni jiru qaqqabanii awwaalaa jiran jiraa isaa mee bakkuma kana bu'aadhaan dhugaa rabbi osoo namni akkana godhaa jira su ana yookiin siite akkam taana wallahi rakkannee jirra nama nu birmatullee dhabnee jirra homaan qabnu rabbiin malee rabbi irraa garuu abdii muuf inshaallah ni bareeti inshaallah nu bareeti abbootiin keenya ilmaan keenya bariiti jedhanii nu dabarsan akaakoleen keenyin
abbootiin keenya immoo ilmaan keenya dabarfataa jedhaniiti waa meeqatanii dabarsan. Nu hoo eenyu dabarfana laata? Nullee akkanuma baadhana ilmaan keenya dabarsina. Sabni biraa, uummanni biraa, namni biraa, ilmi dhalli biraa beekumsaan qabeenya wal dhaala. Keenna ammoo gabrummaa wal dhaala jiraata bara baraanuutu kenna gabrummaa dhaalamee jiraata. An garba ta'ee dhala kiyya garbummaa dabarfadha. Wallaahi ni ulfaata baay'ee. Wallaahi hawaasa keenya baay'ee ulfaata. Baay'ee. Wanni miskiina, wanni hawwatii keenya, wanni abbootii keenya baay'ee jabaata. Wallaahi rakkoo nu qabnu warri miidhaa jechuudha. Gaafa kallattii takkaadhaan kutaa takkaa keessa lolli kee takkaayyuu jeequmsi kee guyyaa 2-3 qofaadhaaf iyyina. Achi booda galla mana keenyatti. Achi booda namu gara mana ofii gala. Osoo amalli akkana nurraa hafi sadarkaa kanaan nuun gahu. Torbee takkaa dhufnee miidiyaarra bu'uu faayidaa qabdu. Torbee takkatti irratti miidiyaa qabnu hunda banannee irra bu'uu faayidaa hin qabu. Wanni faayidaa qabu waan qaban kana akka hiddi isaa hin marginetti, akka hiddi isaa hin biqiletti, akka hiddi isaa hin babal'annetti yoo hin balleessinii alatti waa takka boruullee akkanuma dhiitama uummanni keenya. Har'a ubbata keenya shawaatti gubata araami. Boru kallattii biraatti darba. Boru jimmaan dhaqee jimmaa unkuru. Gaafa sanin deenu inuma boonna. Mee kutamaa Oromiyaatti haga addaatti hin boonne takka hin jirtu. Kutaa hunduu boottee jirti. Haati hunduu boottee jirti. Barbaada tokkocha qabu mana dhabaa jira. Kalama qabu carraa qaba. Takka wareegame takkaan jiraachuu ta'a. Ta'uu dadhaltee waggaa 50 keessa dhala tokko qabdu dhabaa jira barbe. Rakkanni wallaahi. Nama akka uummata keenyaa rakkate kuwa addunyaa irra jiru natti fakkaatu. Diinaan rakkatu waan jiru garuu ofii keetii of rakkisutu lafee cabsa wallaa. Ofii rakkatuuni lafee nama cabsa. Ofii rakkatuun ofii warra rakkisuun alagaa beerbee alagaadha diinii keeyyatti ofirraa eedda. Garuu gaafa obboleessi kee obboleettiin kee mana keessa si rakkisu eessa bira dhatta? Achuma gubata waliin jiraatta malee. Yaa Rabbi baraaf mata godhiif hawaasa keenya. Yoo nu dhaqqabee alatti abadan ani abdii namarraa illee kutee jira. Wallaahi rabbummaarraaf mataa godhu waa'ee uummata keenya. Inni halkaniif guyyaa wal jala jijjiiru hin dadhabu tana. Inni dhala namaa kana bishaanirraa uume hin dadhabu tana. Inni guyyaa jaha keessatti samii dachee tana utubaa fi xiribbaa malee diriirsiwe. Wallaahi tana hin dadhabu. Inni ilmoo hiyyeessa lafa hin badin. Imimmaa haadha hiyyeessa lafa hin badin. Rabbiin danda'aadha inshaallah. Gaafa tokko nuu dabarte inshaallah bi'idinna. Abdii isaatii eenna. Ani akka dhuunfaa kiyyaatitti waan namni tokko lamallee yoo kala dhageettan ta'e Rabbii keessan kadhaa. Yoo Rabbii furmaata fidee alatti inni furmaata fidu hin jiru. Rabbii furmaata fidee uummata keenya kana haraa galfachiisu akka jirtaniin du'aa kadhaa. Rabbii abbaa irraa qeebalu hin beekani. Inshaallah yoo Rabbiin fedhe kaa. Yoo Rabbiin fedhe inuma ifattarra. Gaafa Rabbiin fedhe agarsiise akkanuma gubanna qacarraa kenna waan ta'eef.